Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga ida bagi selingay. Mubarak jenne jirra baga ida wagga kuma tokko fi dhibba afurii fi afurtamii sadii singay yala mafayecha Mubarak baga selingay bakka jirta. Sila ati harargeedha afaan harargeenaa sabtuure. Nan hasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mutawara wa Mustafa ya Hasan. Alhamdulillah. Ini guyyaa lammaffaa maal fakkaata? Ida guyyaa lammataa selingay maal fakkaata guyyaan ida selingay. कैसे तुम खुश या मनाए गए इसका कि नहीं? हम क्या करेंगे? हमारा ईद नहीं होता है यहाँ। नहीं तुम्हारा तो हर दिन ईद होता है। आपका कल है कल मनाओगे कल isaanis namoota kanaaf guyyaa har'aati iidiin har'a kabajan iidii ofii Ani kan jedhu afaan isaanii kana kan baruu dandeessa. ani afaan isaanii kana akka itti baruu danda'e عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya baga iidarraa haftan jecha har'a guyyaa lammaffaadha. Inni guyyaa lammaffaa maal akka fakkaatu asumaan isin daawwachiisa. Biyya Dubaayitti inni guyyaa lammaffaa akkamitti akka kabajan namoonni guyyaa boqonnaa isaanii maal akka godhan ni daawwattani. Mee Jamaal maal jetta asirratti baga geesse iidallee? Amin walumaanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu isiniin jecha Iida guyyaa lammaffaadha. guyyaa lammaffaa yoo akkam akka jiru akkam akka namatti tolu ummanni akkam yaa'ee akka bashannanuu laallameere walumaanuu Ilaalamee uummata akkam fa'aatu asitti argama wajjumaan laalla. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya iida guyyaa kaleessa isin marree akka carraa ta'ee baay'inni namootarraa baay'inni namoota illee baay'ata waan ta'eef sammalittis anis hiriyyoota kiyyarraa baay'ee fagaadhee waan jiruuf gammachuudhaan maruu hin dandeenye. Kanaaf daawwattoota kiyyaa baga isin hin ga'e jecha sammalee jechuudha hiriyyoota kiyyaa waggaa dabree jechuudha. Akkuma beektan sanaatti dabarsee iida waggaa tare iida ayyaana sooma hiikaa immoo Itoophiyaatti dabarsee ni beektani. Kan ammoo biyya kanatti dabarsee jechuudha as Dubaayitti dabarsee jechuudha. Kanaaf hiriyyootan kiyya yaadurraa kan ka'e viidiyoo guyyaa kaleessa isinii maruu hin dandeenye natti hin tolle jechuudha. Kophaa koona dabbare miti. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya inni guyyaa lammaffaa maal akka fakkaatu warra xiqqoo akka daawwattoonni keenyatti hin aarre jechaaf amma viidiyoo isinii maraa jira. Namoonni maal akka fakkaatu isumaa wajjin laalla. deebota adda addaa Ka argitan zeegaa biyyoota baay'eetu as keessa jira. Paakistaanii, Hindii, Baangaaliyaa, achumaan immoo Afrikaanota, Itoophiyaanota. biyyoota akkamaan dhabamee as keessa jiru Sabaa fi sablammoota osoo hin taane kun biyyoota addunyaa guutuutu biyya kana bakka kana jira. Faranjoota akkasumas jechuudha hedduun isaanii baay'atee as keessatti argamanii. jiran ijoolleen teennallee Sakaalee Kana fakkaataa jechuudha namoonni hedduun ni taphatanii kuwaasii fa'aa yookaan taphatan argitanii. Warri maatiin isin jalaa badeellee akka carraa ta'ee argachuu dandeessanii. Gara deemin viidiyoo irraa isinii maraa isin ilaallattanii jechuudha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha. Namoota baay'eetu bakka kanatti argamanii
ummata adii gurraacha jettanii hedduu isaanii asitti argaman akkuma argitan jechuudha. Kanaaf inni guyyaa lammaffaa kana fakkaata. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Mee maal jettu? Saboota asitti argaman kanneen kanaaf inni guyyaa lammaffaa maal fakkaata? Inni guyyaa lammataa illee yoo baay'ee namatti tola. Uummattoonni illee biyyoota hedduu keessaa asitti argaman wayi namni yoo nama jalaa badee fa'aa as keessatti argatuu danda'anii sirriitti xiyyeeffannoo irra galchaati ilaala. Warreen jaartiin isin jalaa badee fa'aa. Faatonni illee jiranii yaa warroonni Maammadoon dhokatee as jalaa dhufe illee ni jirtanii argatuu dandeettan allaa limatti gabaabatti. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha bakkichi hedduu namatti mijataadha hedduu namatti tola. Namoonni waan hafanuun fakkaatanii yoo akkatti ilaaltan jechuudha. Kaleessa immoo kana caalayyuu maruu natti hin tolle ture baay'ee namatti bakki cufaa ture namoota hedduu taphata ture. Kanaaf akkuma argitan kana fakkaataa gara galgalallee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebi'uudhaan akkam jirtan nagaa keessanii bakka iida guyyaa lammaffaa geessanii isiniin jecha. Abboleettiin tiyoo maal jettee mana biraatti argamti siistare. Nagaa gaafadhu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya motora akkam jirtan fayyaa keessanii. Sagalee alhamdulillah. Mee inni guyyaa lammaffaa maal fakkaata? Iida guyyaa lammaffaa isin ga'e maal fakkaata guyyaan iidaa isin ga'e? Mee inni guyyaa lammaffaa maal fakkaata? Ini guyyaa lammataa wadhaan ittis nama jedha. Oyya. Guyyaa kaleessaa isin marri hedduu itti isin jenna. Ayya. Guyyaa lammataa Okay. Okay, namoota hedduu bakka kanatti argama biyyoota garaagaraatirraa bakka kanatti argamanii kanaaf akkami sabni kee hoo uummanni musliimaa Itoophiyaanotni asitti ni argamanii Oromoon baay'eetu jira mee ati maal jetta asirratti? Baay'ee jirani. Viidiyoo as baay'ee mul'achuu danda'a. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya inni guyyaa lammaffaa kana fakkaata jechuudha. Hedduu namatti tola. Siistar illee kun akkuma argitan akkanatti jirti. Inni illee durbichi illee akkanatti jira. Kun gurraachi si dhufee jira. Akkana jira kun gurraachi illee duuba kanaan seeni. Kanaaf inni guyyaa lammaffaa kana fakkaata isin jira. Mee jiboo bakka nagaan dhufte. Amiin hojii bakka nagaitan. Bakka siin ga'e kaa iida guyyaa lammaffaa illee bakka geesse. Mee inni guyyaa lammaffaa maal fakkaata? Seenaa bakka hundi keessaa. Mee iida guyyaa lammaffaa mee waan guyyaa lammataa geenne irraa durbicha keenya kana wajjin kanaafuu ammaan rabbii waggaa guutuu itti naa deebisu. Amiin amiin. Jabaadhaa bashannanaa isiniin jennu. Okay, sister illee amiin amiin. Nyaatoo inni har'aa maal fakkaata guyyaa lammaffaa irra jira? Idnadhaa baay'ee bareedaadha. Ayye. Hedduu nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Kanaafuu Eid Mubarak jettaan uummata. Eid Mubarak. Baga isin ga'e bakka jirtan. Sila ati harargeedha afaan harargee naasoo ture. Nan haasa'a. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a guyyaa lammaffaadha. Inni guyyaa lammaffaa hedduu namatti tola, hedduu bareedaadha. Akkuma argitan jechuudha. Akka jiru warra asitti argamu kun hundi isaaniitu firootatu asitti argama. Kanaaf hunda keessan innoo Eid Mubarak isinillee isin jedhee baga geessanii waggaa waggaatti isin adeemsu. Uummata musliimaatiif dhaamsi isin qabdan maal jira? Dhaamsi qabdu jira uummata musliimaatiif? Eeyyan dhaamsi qabuun jira. Bakka jirtanii baga rabbiin nagaan iida kana ittiin isin ga'e. Waggaa waggaan guutuudhaan malee rabbiin ittiin isin ga'u. Isaan uummataan jedha. Okay, mee ijoollee biyya bakkaa keessa jiran warri mana madaamitii fi bakka garaagaraatitti ayyaana dabarsaa turaniin mee dhaamsa itti dhaamsuuf maaltu jira? Isaanis bakka mana madaamii jiranittis isaan illee baga rabbiin isaan bakka jiran hundatti baga rabbiin achitti isaaniin ga'ee waggaa kana mana ofiitti galee maatii ofiitti galee maatii ofii wajjin baasuun rabbiin haa taasisu. Ani immoo waan jedhu achirratti yaada. Akkasiin jedha. Warroonni mana madaamii jiranillee warroonni shariikaa adda addaa keessa jirtanillee iida guyyaa lammaffaa baga isiniin ga'e. Aleessa yaa'u viidiyoo isiniin marree durbichi kiyya wanni viidiyoo isinii darbu baatee namoonni baay'ee baay'atanii har'a immoo xiqqoo isii kanal keessaa jedhanii jiru.
sababa san ta'ee fi har'a xiqqoo si viidiyoo isin maruu danda'e warroonni yoo mana arabaa yookaan shariikaa jirtanillee jechuudha. Yoo waraqaa bitachuu barbaadu firii fiizaa bitachuu barbaadu illee firii taatee bitatteetiin akkatti akka dabarsitu iddoo bashannanaa adda addaa deemtee akka firii taateetiin dabarsitu siif hawwinaa. Akkasuma warri karaa maatii keessanillee galuu barbaadanillee yoo nagaa rabbi sinaa galchuu dalagattanii yaada muraada keessan guuttattanii jechuudha. Warroonni baddanii yoo kallee walli maal jennu hojjettan sunillee yoo yaada muraadni keessan kan waraqaa bitachuu barbaadu rabbi waraqaa isinii haa bitu. Kan galuu barbaadullee rabbiin ati fagootti ilaalteetiin sitti ulfaatee akkamitti gala jettee yaaddooftu rabbiin si qallaalessee gabaabuma keessatti rabbiin nagaa ammaatii keessatti haa galchuu isiniif hawwaan gara mataa kootiitiin ijoollee Oromoo qaqqaalee fi gaggaarii sabboontota ol qabe takka as keessa haa daawwatanii warri maatii isaanii yookaan arguu hin dandeenye fa'aa hin jiran Oromoon sabboontonni hedduutu as keessatti argama. Anuu sabboonaa tokkoffaa. Ati deemarree jette obboleessa Suuriyaati. Kanaafuu jarri lamaanuu akkasumatti obboleeyyan ta'e sunillee shamarran kanaaf akkasitti akka nu dabarsine kanatti hadiiqaa keessatti akka dabarsitan isinii barbaanna. Rabbi nama hundaafuu rabbi fayyaa akkatti akka keenya kanatti bootaa tokko taa'ee dabarsuu barbaadullee rabbi yaada muraada isa haa guutu. Kanaaf akkasitti jedhe inshaallah jajjabaadhaa isiniin jenna nama hundaanu. Kabiyyaan baay'attanillee rabbi fayyaa keessan isin haa kennu. Mootummaa keenya sanallee rabbiin nama nagaanu haa godhu jechuu barbaade ta'e. Ayee galatoomii ulfaadhaa isiniin jedha. Sistu wanta walitti jira. Wanda abu rabbiin waggaa kutuutti sinaa deebisuun hunda akkuma waan Allah isin jenne maatii wajjin agarsiise warra darbinillee obboleeyyan hundaayyuu rabbiin nu agarsiisuu isin jenne. Ayee galatoomii. Wanta walitti jira. Ayee daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan faamilii wajjin jechuudha hedduu namatti tola kanaaf isinillee hedduu galatuma ulfaadhaa waggaa rabbi itti adeemsu galatuma ulfaadhaa isinin jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha bakki itti argamnu namoota baay'eedhaan uffifamee argama. Guyyaa kaleessa immoo akkuma isinin jedhe kana dabbaree waan hiriyoota kiyyaarraa gargar bahee kophaa waan tureef saniifi malee waan biraa fi miti ijoollee biyya Yaman jedhama keessattuu magaalaa Sana'aatiin yeroo dheeraa ayyaana wajjin dabarsaa turre isaan yaadadheetiin viidiyoo maruu dide guyyaa kaleessa sababa saniifi har'a immoo narraa galee hiriyoonni kiyyaas na kakaasanii akka maruu na taasisanii kanaaf dhiifama narraa taasisanii jedha daawwattoota fi kabajamtoota keenya hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Kanaaf akkuma argitan kun akkanatti turtii dabarsaa turre hedduu namatti tola turtillee baay'ee bareedaa ture. Warri biyya baqaa keessatti rakkachaa turtan dararamaa turtanis immoo rabbiin dararii keessaa isin baasu keessattuu ijoollee mana hidhaa Suudii keessa jirtan hunda keessanuu keessaa isin baasu jaa. Maamileen asitti argama. Mi'as mana daawwattoota baga isin ga'e jedhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoonni Push 5 show yookiin damma jaalalaa. Push 5 show yookiin damma jaalalaa akkam jirtan? Fayyaadha jirtu baga jiraattan. Eid Mubarak jedha. Eid Mubarak jennee jirra. Baga Iida waggaa 1443 isin ga'e. Guyyaa lammaffaa jira. Guyyaa lammaffaa jecha ji'a 12ffaa kaleessi bulii 10 arri bulii 11ffaa. Kanaafuu baga isin ga'e jenne. Baga isin ga'e waggaa sinaa deebisuu warra mirkiidhaan itti deebi'uuf nu haa taasisu guutuu kenna. Milkaa'aa jennaan. Galatoomii ulfaadhu. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga Iida baga isin ga'e. Sillee baga isin ga'e. Amiin. Kanaafuu daawwattoota nama maal jetta? Daawwattoota Push 5 show yookiin damma jaalalaa warri damma jaalalaa hordofanii maal jetta? warri faashoo damma jaalalaa irratti argamtan hunduu baga Iida isin ga'e. Like, share godhuun dagatina. Subscribe gochuun dagatina. Waggaa waggaatti isin adeemsu. Sillee immoo rabbi fooqa sitti fiteetiin biyya abbaa keessaa galchu. Amiin. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha. Biyya wajjin jirra mataa kanatti. Sistulee kana dubbatiin jirti. Kanaafuu hundi isaaniitu kun asitti akkanatti na biratti argamanii jechuudha. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri biyya namaa keessatti dararamaa jirtan rabbi dararrii isin haa baasu rabbi maatii keessaniin nagaa wal isin agarsiisu. Inni baranaa kana fakkaata akka guyyaa lammaffaati kuni. Kanaaf ammas irra deebi'uudhaan baga Iida bara waggaa 1443 isin ga'e jecha. Kanaaf isinillee rabbi maatii keessatti nagaan isin agarchu. Waggaallee waggaa dhufullee jechuudha gammachuudhaan bakka isin barbaadanitti rabbiin immoo
isin haa baasisu isin jedha warri mana suudii mana hidhaa keessatti dararamaa jirtan ammas rabbiin nagaan baasii gara maatii keessanii isin haa galchu isin jedha biyyuma kamuu jechuudha biyyoota arabaa keessatti warri dararamaa jirtan mana madaamii bakkoota garagaraatti dararamaa jirtan rabbiin nagaan baasii maatii keessanii wal isin haa quunnamsiisuu yaada muraada keessan isinillee isin haa gootu kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota kiyya warri na biratti argitan isinoo maal jettan assalaamu alaikum naa jira Assalamu alaikum. warahmatullahi wabarakatuh turtii gaarii isin haa ta'u salaatee कैसा है ठीक है तुम कैसा है हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ईद क्या है ईद की खुशी है बस इधर अलेन में मनाने के लिए आए इस पार्क में अच्छा है हाँ बस अच्छा है बस तुम किधर से का हम पाकिस्तान से आए हम इथियोपिया है अच्छा इथियोपिया है ओरोमो और ये हम सेमो पाकिस्तानी पंजाबी ऐसा सही है हम पंजाबी नहीं है, हम पठान है ए बताएं नहीं पठान है ए वाह सुन वो इंडिया में अंदर बहुत लैंग्वेज में है हाँ ये शाम इथियोपिया है हम ओरोमो है अच्छा वो वैसा और कैसे है तुम खुशियाँ मनाएगा ईद का कि नहीं हम ठीक है हमारे ईद नहीं होता है यहाँ नहीं तुम्हारा तो हर दिन ईद कल होता है आपका कल है ए कल मनाओगे ए कल आज में ओह अच्छा है ओह ईदिन सानी गुया आरा दिए चूर हमारा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अकम गिरतु लगा के जनी दावतोता खुश यूट्यूब दम जालला अंजलमतन दावतन अर्रा गुया ईदी गुया लम्मा फातिनुफ isaani la isaaniif namoota kanaaf guyyaa har'aati iidin har'a kabajan iidii ofii isaanii waan akkas ta'ee fi dhageetanii jirtanii haasawaa isaanillee baay'ee namatti tolanii ani kan jedhu afaan isaanii kana kan baruu dandeessa ani afaan isaanii kana akka itti baruu danda'e baay'ee yeroo biyyarraa biyya kana dhufee jedhu ani baay'ee bakka afaan arabiin beeku ingiliffan beeku afaan jaralleen beeku bakka rakkorraa afaan isaanii kana barate baay'ee na ergataa turanii na ergataa isaan turanii jennaan aareetiin barate afaan isaanii kana osoo afaan arabiin baratiin afaan isaanii kana baradhe kanaafuu bakka isin hin geejjiin hin gaara deebi'an malee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. कैसा है ईद अच्छा है मुल्क में कैसा है पूरा ठीक है हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा में मुल्क में सबसे जो है कल में ईद में आज दवर दिमाग में मजा नहीं हो गया यूट्यूब भी देखना मेरा भी यूट्यूब देखो कुछ फाइव शो कुछ वॉइस को देखो लाइक में सब्सक्राइब में करो ओके लाइक करो सब्सक्राइब करो ओके बेल बटन दबाओ ओके मुश्किल नहीं है ओके थैंक यू शुक्रिया थैंक यू भैया यूट्यूब का चैनल क्या है आप मुझे बताओगे कि मैं आज शेयर करूंगा oh mesti itu bisa tergisi kan nakai sani itu Oke. nakai sani tergisi kan aci bo dambo like boleh ndaw anai aye tani करता है वो शानी ने दरमियान में खड़ा कर ले हम बोलेगा वहाँ जाने के आगे Hi friend, how are you? This is my friend Tokyo, but he's no good in Urdu language. So now me talk this people Urdu language. How are you? क्या हाल है? इधर क्या है? यस है। आपको उर्दू पूरा मालूम है? तो मेरा पूरा मालूम नहीं है थोड़ा मालूम थोड़ा मालूम है। आपका नाम क्या है? हमने हमारे अमर। इधर हमारा कितना साल हो गया? हम 3 साल हो गए और आपका फैमिली घर में सब सही है? सब अच्छा है छुट्टी कैसा गुजर रहा है? अभी यो हम कल में छुट्टी है आज में छुट्टी आज भी छुट्टी है, सुबह भी छुट्टी है नहीं? सुबह छुट्टी है सुबह छुट्टी है। हमारा सुबह काम है, हम ड्यूटी पे जाते हैं। तो तुम ईद आज में कल में कल ईद है लेकिन हमारा छुट्टी फिनिश है, ड्यूटी पे जाएगा। और सुनाओ कैसा लगा इधर अमरावती में आके? कैसा फील करते हैं? हम आज में वो कल में इधर आता है कल में आदमी है वो वीडियो में कुछ भी नहीं बनाया आज में बनाया नो प्रॉब्लम। आज आप हमारा सब वीडियो बनाया, हमको बहुत अच्छा लगा।
ये आपका कंट्री का फ्लैग है, हमको ये भी बहुत अच्छा लगा। वो कैसा भी आलू में मेरा आलू में अच्छा है? अच्छा है, नाइस है। ओके, बहुत मेहरबानी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुश्किल नहीं है। वो अभी आदमी जाता है, कम जाता है? आज आज छुट्टी नहीं, आज छुट्टी। कल में कम करता है यार। इंशाल्लाह कल में मेरा में छुट्टी है ना, आज में छुट्टी है, 3 यूं Eid Mubarak, Eid, 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 Eid Mubarak, Eid. ለዚህ ላደረሰን አላህ ያቃዲሩ ለደስታችን ዕለት ለኢድ አልፈጥሩ የአንድ ወር ዒባዳ የቁርአኑ ብርሃን በዝነትህ መታያ ከእሳት የመዳን ሙላው ተደልቶ የወንጀል ሴራችን ለደስታ ቀን በቃን ይኸው ለኢዳችን Eid Mubarak, Eid, 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 Eid Mubarak, Eid. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك لنا ولكم عيد مبارك لنا ولكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك لنا ولكم عيد مبارك لنا ولكم يا حسيتو كان يا مهدستا تقبل الله منا ومنكم يا مسباسب يا فكر بتا عيد مبارك لنا ولكم يا فقكتا كان يا مزيايا تقبل الله منا ومنكم يا ما شبرك كان قلتو يا ماما عيد مبارك لنا ولكم Eid Mubarak, Eid, 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 Eid Mubarak, Eid. يما فانتجا كان يما برك ياتين اهلا ومرحبا يا دستا كناتين بمؤمنا فشتا مدر متدم كبار يليال ليونو يا ايداتين لا Eid Mubarak, Eid, 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 Eid Mubarak, Eid. يالو لليلو يا كفل